jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna afaanuma keenya katabnee dubbifna abbaa jennee kaana. Hedduun nama soofanii sababiin isaa afaan Oromoodhaa hiikkaa jechoota hedduu qabaa'edha jettanii gaafii akkana na gaafatan. It's so amazing because wanti kuni hiikkaan jechoota afaan Oromoo jechuun akka cirrachaati. Ali Birraa Dr. Ali Birraa maal jedheetiniin sirbu ni yaadattan. Jechi kan kee cirrachaa baay'eedha jedha. Hagana qofa agartu malee kana duubatti kan jiru jechoota hedduudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebini. An Abdallah Siraj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Akkuma reef duratti isiniin jedhetti hiikkaan jechoota afaan Oromoodhaa baay'ee guddaadha. Haganuma qofaa miti. Kun amma dii keessatti kan jiru hedduudha tuyyi jira. Kan ani osoo isiniif hin barreessin bira kutee jechuu. Sababni isaa jechoota simple words the one you know I didn't write on here for you. So maalifin dhiise hin beeytan jedheeti jechuudha. Let us enjoy only some of new kan sila jedheetiin yaada irratti waliin haa itti seennu. Mee haa ilaallu maal fa'aarra isinii qopheesse. Mee haa ilaallu. Asitti maal jedha? The vocabulary of Oromo language. This is Oromo language or Afan Oromo. So let me see from the first part what it says that dabura yookaan daburu aste kanatti plus you wanti ani jedheef yoo aste kana kan kana kan fuunu ta'e dabura daburu jechuu ni dandeenya jechuu daburu jechuuni ni dandeenya jechuma dabura jedhu kana daburu jechuuni ni dandeenya maal jechuudha daburu jechuun dabu' afaan arabiitiin dabu' jechuu beeytanii dabu' jechuun waraabes or hayna daburu jedha afaan oromootiin takka hawamuutu dabura jedhan maal jechuudha luyna nama onnee hin qabne gadhee nama onnee hin qabne takkaahu gadhee sodaattuu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Sodaattuu, yartuu, sodaattuu. Rabbi jannata haa kennuufi abbaan koo maal na godha beeytu duraan loltuu bilisummaati bosona fagoonaan deemee dhukaasa hin sodaadhaani. Baay'ee sodaadhan dheessa. Akka jabaa kanatti natti dheekkama booddee anuu dhukaastuu tahee jechuu. So sodaattuu jechuun dabuuraa takka hawamuutu daburu jechuun Oromoo waan akkana kanan qabdu goota akka keetii kana qabdu jechuu Oromoon. Well, the next one is dadaa. Dadaa jechuun maal jechuu? Dadaa jechuun akka afaan Oromootitti kooticha jedhanii kooticha takka hawamuutu lafa biyyee gurraacha gabbattuu. Naannoon keenya baay'ee akka jiruun kooticha biyyee gurraacha jechuu biyyee gurraacha midhaan akka gaarii biqilchu garbuu akka gaarii biqilcha baaqila akka gaarii biqilcha hantarri silaahu irraan galu. So sanii maal jedhaniin jechuudha dadaa takkaahu kooticha yookaan biyyee gurraacha jedhaniini jechuu. Inni kan biraa dadii. Dadii jechuun maal jechuudha akka afaan Oromootti dadii. Dadii jechuun wanta tahuuf jiru kan mul'isu takkaahu ammootiyyuu kind of sympathism yookaan ammootiyyuu wanta dhufuudhaaf jiru wahii waan agarsiisu. Fakkeenyaaf amma yeroo roobni roobuu heduu maaltu mul'ata wanna biliclici akka wanna akka alaabaa takka jirtu takka jira miti sun achitti roobni kun as biranii dabra waan akkasii agarsiisa. So waan sanii maal jedhaniin jechuudha dadaa jedhaniini jechuu. Kan itti aanu dafxaa. Dafxaa jechuun ni beeytu haa ta'u beekaa isinii fide dafxaa jechuun wanta tasa ta'u wanta tasa nama mudatu. Fakkeenyaaf namoonni tokko odoo hin dhukkubsatin odoo sababa wahii hin tahin inuma du'a
qadrii rabbi itti dhuftee ni du'a. Nama akkasiisanii maal jedhaniin dafxaa du'e takkaahu tasa du'e jedhaniini jechuu. Takkaahu ammotiyyuu odoo wanti tokko isa hin qunnamin ka du'e kanaan dafxaa jedhaniini jechuudha. Namoonni tokko tokko dafxaa kana jecha dafxaa jedhu kana afaan Oromoo hin se'u. Dafxaa jechuun afaan Oromooti. Well, inni kan itti aanu dagaggama. Dagaggama jechuun akka afaan Oromootitti fakkeenya isinii kaa'e ammastee kanatti osoo hin beekin tasa nama tokkotti bu'uu. Fakkeenyaaf amma dagaggama jechuun kun nama osoo karaa deeman gabayaa ni beektu miti. Gabayaa guddaa osoo karaa deemaa jirtan akkanatti osoo deemaa jirtanii tasa akkanatti itti buutan ceekuudhaan waan akkasiisaniin dagaggama jedhaniini jechuudha. Kan itti aanu dagamsuu. Dagamsuu jechuun maal jechuu? Dagamsuu jechuun du'a ga'uu. Fakkeenyaaf fakkeenya horii isinii haa kennu. Horii wahii dhibamee laaffatee sirrii malee gadi deemee du'a ga'a. Gaafa san maal jedhaniin jechuudha? Dagamsuu jedhaniini jechuu. Dagamsuu jedhaniini jechuu. Inni kan biraa dakkuu. Dakkuu jechuun maal jechuudha? Dakkuu kana ani baay'een jaaladha beekte. Dakkuu jechuun uffata moofaa. Dakkuu. Ani yaadadha yeroo ani xiqqaadha abbaan kan koo waan jannata haa kennuufi daldalaa uffata daldalaa waan akkasii hojjetaa yeroo dheeraa dura ammootiyyuu yeroo qubee afaan Oromoodhaa fidan kanatti buna waan akka soogdaa akkasiisan keessatti buna qubee fidanii turanii so san seenaa kana fuulduratti bal'inaan isiniifin hima. Dakkuu kana uffata moofaadha. Dakkuu jechuun akka afaan Oromootitti jechi kuni akka afaan Oromootitti uffata moofaadha. Ani uffata moofaa kana hin jaaladha. Yeroo sanitti beeytee yeroo ani xiqqaa jirutti abbaan koo uffata naaf hedduu kenna na uffisa. Uffata moofaan irra filadha. Maaliif yeroo uffata haaraa uffadhu akka itti deemus hin beeku. Na harkaa bada hin boona. Uffata sanfaa godhadhee uffata haaraa san ittiin bula ofirraayyuu hin baasu. Yookaan ammoo gadi bahee karaatti namatti hima. Uffata haaraan qabaa abbaan uffata akkana naa bite yaa yeroo san wayyaadha deebiti. So wanti ani isiniin jechuu barbaade dakkuu jechuun uffata moofaadha. Uffata moofaan akka malee hin jaaladha. So dakkuu jechuun sanii jechuu. Inni kan biraa dalasaa or dalasuu hin jedhaniin. Astee kanatti yookaan astee kanaa kan wanna jennu ta'e dalasuullee hin jedhaniin. Dalasuu. Dalasuus hin jedhaniin. Sometimes I put here plus for you. Maaliif instead of A you can put U. W. Astee kanattis instead of A you can put W. Gaafa san dalasuu. Dalasaa fi dalasuun tokko hiikkaan isaa wal fakkaataa jechuudha. Astee kanattis daburaa or daburuu jedhee hiikkaan isaa tokko. Garuu waa tokko asirratti isin yaadachiisuu barbaada. Barreeffama keessan keessatti yeroo tokko yoo qubee odoo hiikkaa wanta sanii kan hin beekne kan bira buustan ta'e completely jechi sun takkaahu ammotiyyuu hiikkaan jecha sanii akka jijjiiramu beekuu danda'uudha qabdan. Kanaaf kana isinii fidee jechuudha. Dalasaa takkaahu ammootiyyuu dalasuu jechuun dallaa wahitti haxiran takkaahu ammootiyyuu wahitti naanniga godhanii jechuudha. Fakkeenyaaf akka naannoo an dhaladhee guddadheetti fakkeenyaaf amma garbuu tuulanii boqqoolloo tuulanii xaafii tuulaniitiin hin jedhanii kana irra dalasan takkaahu ammootiyyuu irra naannessanii haxiranii jechuudha. Isa sanii maal jedhaniin dalasaa or dalasuu jedhaniini jechuudha. It's kind of compound. Kan biraa dakkuu buutee maal jechuu dakkuu buutee jechuun akka afaan Oromootitti dakkuu buutee yoo siin jedhe nam tokko fakkeenyaaf yeroo hedduu fakkeenyaan isinii kennu fakkeenya iddoo itti dhaladhee guddadheetiin wal fakkeessee isinii kenna maaliif isarraa hin understand godhaani baay'isee sanis
akkanaa hubattan jechuu barbaadeeti. Dakkuu buutee jechuun fakkeenyaaf namoota jiga baafattee yookaan ammoo iyyuu haamaas ta'ee wanti akkasii irra caalaa waan akka haamaa irratti xiyyeeffata. Haamaa garbuu, haamaa boqqolloo, haamaa qamadii, xaafii waan akkasii. Dachii guddaa nama hedduu baaftee osoo hin xumurin yoo biraa galan fakkeenyaaf roobni fa'aa itti dhufee itti roobee yoo biraa galan next day yookaan ammoo guyyaa itti aanu ganamaaf dhufanii naannoo sa'aatii walakkaa wahii yoo sii haamanii sii xumuran isa saniin dakkuu buutee jedhaniini jechuu. Dakkuu buutee jedhaniini jechuudha. Waan ollaan dhufee siif hojjetu jechuudha yeroo muraasaaf. Kan itti aanuu fi kan xumuraa dallaqa. Dallaqa jechuun maal jechuudha? Akka afaan Oromootitti dallaqa jechuun osoo achi osoo hiikkaa kanaa isiniin himin nagaarita beeytanii. Nagaarita jechuun akka afaan Oromootitti bara Minilik takkaahu ammoo bara mootummaa gabroonfataadhaa namoonni gadheeyyiin takkaahu ammoo ergamtootni takkaahu ammoo kaadireen yeroo sanii nagaarita harkatti qabataniitiin tumaa deemu. Waan nagaarita harkatti qabataniitiin tumaa deemu takkaahu ammoo gitaara isa jedhamu sanii jechuudha. Well, hiikkaa kanatti isin haa deebisu. Dallaqa jechuun akka afaan Oromootitti nagaarita fagoorraa dhagahamu takkaahu ammoo sagalee fageenya irraa dhageessiftu. Fageenya irraa sirriitti sagalee bifa gara garaa qabaattee gurra kan keesseentee si hawwatuuf deemti jechuudha. Wanti suni si hawwatuuf deemti. Gaariis taati, badduus taati. Dallaqa isa jennuun kun jechuudha. Yeroo tokko ganama subii yeroo raftanitti jechuudha. Namoonni naannoon mana keessanii bosona fa'aa tahee takkaahi ammoo baadiyaa tahee sagalee fageenya irraa dhageettan wahiitu jira. Takki hummoo fa'aa dhagahuu dandeettu. Sagalee hummoodhaa. Takki ammoo nama walitti lallabu dhagahuu dandeettu. Takki ammoo sagalema wahii nama dhukaasa wahii qaban wahii dhagahuu dandeettu. Waan saniin dallaqa jedhaniini jechuudha. So astee kanatti maal jedhare nagaarita fagoorraa dhagahamu sagalee bifa gara garaa qabaatee kan gurra kan kenna seenuu jechuudha. So barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo itti aanu seerluga afaan Oromoo isiniin fidaba. Chaanaalii kana subscribe, share, comment, like gochuu akka hin daganne hanga barmoota biraatii walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa.